Dubbii muummichi ministeeraa mariin araaraa ABO waliin Taanzaaniyaatti eegaluuf jedhe dubbatee ilaalchisee ABO'nis ibsa baaseeti jira. ABO'n maal dubbatee garaagarummaa kan mootummaatiif kan ABO jidduu jiru maalinni ka jedhu akkasuma eega mariin araaraa taa'amuuf jedhamee Oromoo jidduu hafuurri gammachuudhaan mul'ataati jira. Faallaa kanaatiin warri ammoo abaluunaaf balleessitu malee Itoophiyaawiin hin ijaaramtu jedheetiin amanu boo'icha hamaa keessa jira. Shaneetu shanee waliin araaramuudhaaf deemaa kan masaraa jirus shanee kan bosona jirullee shanee jechuudhaan boo'icha hamaa keessa jiru. Warri kanaan daldalu kan halkanii guyyaa shanee jechuudhaan kan foloo kanaan guddifatu kan kanaan kijibni isaa kan kanaan buna dhugu kasaara hamaa keessa jira. Kan kanaan biddeenni bahee fi kanaan nyaatulleen haala muddamsuu hamaa keessa jira jechuudha. Oromoon of eeggannoodhaan gammachuu yoo dhugaa ta'e kan jedhu bilchinaan gammachuu guddaa agarsiisaa jira. Mee waan sooshaal miidiyaa kanarratti deemaa jiru keessattuu Joohar gaafa inni gartee Kilimanjaaroo irratti nagahaa jedheetiin alaabaa nagahaa qabatee Kilimanjaaroo gaara Taanzaaniyaa gubbaa dhaabatee namoonni hedduun diraamaa dalaga jechaanii turan. Diraamaan isaa rakkunoo dhugaa ta'ee qabatamaan Taanzaaniyaa keessatti yeroo jedhamutti namoonni hedduun galatoomfataa jiran. Inumayyuu badhaasa kaleessa waraanni kaabaa akka nagahaa argatuudhaa fi warra gahee taphate jedhamee yeroo badhaafamu. Badhaafama kana keessatti ammoo Daani'el Kibriit faatu badhaafame. Daani'el Kibriit Tigireen baduu qabdi sammuu namaa keessaa isi lafarraayis kan jedhu labsaa ture osoo hin badin akkamiin badhaafame. Badhaasni isaa kun ammoo adda taheeti jira. Mee namoota kaleessaa badhaafaman kana dabalatee ka keessaa dagataman warra akka Daraartuu Tulluu warra akka Gishxaaginaa warra gartee nagaa labsee irratti aarsaa kaffale. Akkasuma manguddooleen ifoomee jira. Qaamni sadaffaan isaan jidduu araaraaf seenuu deemu hoo kaminni kan isaan jidduu araarsuu deemu kan waboolleen tole jedhee fudhatee jiru kan mootummaalleen tole jedhee fudhatee jiru kara mootummaatirraas kara wabootarraa illee jechuudha. Qaama sadaffaa akkasuma gamaa gamanaa waboorraa eenyutu bakka bu'ee dhiyaata mootummaarraas eenyutu bakka bu'ee dhiyaata. Kunillee ifoomee jira. Kanallee gurraan isin buusa. Ergaa araaraa kanarratti lolli nuuf gahaa jedhu kanarratti haasawa muummichi ministeera Dr. Abiyyi godhe irratti haga tokko viidiyoo daqiiqaa muraasa takka waliin dhageeffanna. Ani Abduu Moobaala Biraayii bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jira. Eega gartee kaleessa araarri waboo ABO shanee waliin jiran ka shanee tana biraa hin hambine xiqqoo ni qaanfatan natti fakkaata. Akkuma gartee TPLF juuntaa biraa gatan sanitti qaanyi takka malee maaliif biraa gatuun itti ulfaate garuu yoo haasoyni eegalame achi keessatti ni gatama jenneeti eeyna. ABO'dha maqama isaaniitiin waamuudha waboodha maqama isaaniitiin waamu. Duuba eega wanti kun dhagahame Oromoodhaaf hafuura gammachuu Oromoof hafuura harabaafannaa gammachuu jechuun ammatti wanti eegalame yookiin walii galamee daangaa dabrame osoo hin ta'in ABO'n kana keessatti illee waa'ee kanaatiin wal qabate waa'ee gammachuu kanaatiin illee wal qabate wantoonni inni kaasanii jira ibsa isaa keessatti haa ta'u ummanni waan gartee shoorarkaa amma itti jiru shoorarkaa waggoota afran kana keessa jiru waan beekuu fi duraan haganuma gartee kaleessa dhugaa dubbachuuf bar haasoyni muummicha ministeera Dr. Abiyyi Ahmad isumaasa jetta bar akkaataa gaafa bara 2018 gaafa jalqaba dhufu gaafa wayyaaneen kuftee gartee ashabbarii yaadig ture nama ajjeesoo moo'atamuudha lolli maaliidha nuti walitti damaammaramne afaan gartee uumamaatiin gartee nuti walitti dubbanne xarabbeezaarratti haala akkasiisan ture jechuudha kaleessa. Haasoyni ummaan kunuu ni dhabame bar hin barbadeessina hin dhabamsiifna qofa ta'e bar akka hattaa wallaalaanis bar amma asumaanuu amma eeguma kaleessa gartee waa'een araaraa kun dubbatameeyyuu shayxaana hedduutu mufata shayxaana yeroo isin jedhu kadhokatee deemsanii miti beek shayxaana nama ka TikTok foloo kanaan guddifatu ka asii gartee halkanii guyyaa shanee jechaa oolu ka halkanii guyyaa gartee nafxanyaa jedhee yookiin dhuunfaadhaan nama tokkocha arrabsaa oolu kun hundi kaleessa shim jedhee rifate jechuudha. Warri kanaan biddeen argatu warri kanaan meeqamaa mootummaa kana jala fakkeenyaaf halkanii guyyaa shanee juuntaa jedhee kanumaan faxaru kanumaan jiraatu jechuudha. Arra kanarraa biddeenni waan cufame fakkaata jechuudha. Rifannoota guddaadha. Garuu saba kanaaf hafuura nagayaa hafuura gartee uummanni keenya hafuura baafachuu fi cinqii waggaa afran kana keessa uummanni keenya keessa jiru hafuura baafannaa akkasitti sooshaal miidiyaa kanatti ija shakkiitii yoo dhugaa ta'e kan jedhudha. Yeroo hedduu deddeebi'ee mootummaan kun waan soba heddummaatuuf waggaa shanan kana guutuu sobuma waan haasawaa turanii fi afaaniin badhaadhina jechaa waan gartee deega labsaa turanii fi afaaniin badhaadhina jechaa waan gartee deega godhaa turanii fi hedduu namni ija shakkiitiin ilaalaa ture jechuudha. Garuu kan ammaa kun kama dhugaaf fakkaata. Fakkeenyaaf maalinni amma dura qaama sadaffaan bakka jirutti ka jirudha. Waboon kan inni gaafataa ture wal amantummaadhaan bakka qaamni sadaffaan jirutti mari'annaa kana ka gaafanne nuti haga gartee ulaagaan kun guutamutti nuti marii wanni jedhamu hin agarree ka jedhudha kan inni irra deddeebiidhaan dubbataatiin ture. Amma bakka qaamni sadaffaan jirutti Taanzaaniyaatti eegalamuu fi ka jedhu waboonis ibsa isaa keessatti dubbateeti jechuudha. Duuba kanumaan wal qabatee warri yoo gartee Oromoon tokko ta'e ofii maqaan isaan gartee nuti darbatan bara makijan oonakka oonaggaar
jechuun mari'achuu fi jechaa jira nama waan isin ajaa'ibsiisu. Oonagii waliin mari'atu deemaa jechuun oonagii waliin haasa'u deema kan biyya bulchaa jirulleen kan masaraa jirulleen oonagii kan bosona jirulleen oonagii mata oonagii waliin araaramuu fi akkana jechaa jiran jechuudha. Warri araarri isaan aarsu. Warri kaleessa Tigraay yoo baddee leelaa galabaanu jechaatiin turan. Leelaan sun Oromoo ture mire. Warri kaleessa yoo Tigraay baddee leelaa galabaanu jechaatiin ture. Warri harka dhayaa ture. Warri abbichuu fudhatee guutumatti kan isaa godhateetiin akkasii shubbisaa ture. Gadda hamaa keessaa jechuun kallattii kamiin uummata keenya dammaysinee akka wanni kun fashalu akkaataan jechuun wanni kun yoo siyaasaaf haasaamuu baatee dhuguma taate akkaataa amma deemaa jiran kanatti guutuma biyyattii keessatti waan nagahaa buusu deeman na fakkaata yoo haasawa siyaasaa ta'uu baate jechuun yoo haasawa sossobaa kan akka bartee gara bara 2018 gaafa jalqaba gara aangootitti dhufu haga taankii fi baankiin jabaatu haasawaa ture Dr. Abiyyi yoo san ta'uu baate maaliif ennan fakkeenyaaf amma achirratti Geetaachoo Raddaatiin ati Bahar Daar dhaqiitii akkuma gartee araara buusuudhaa fi murannoo qabsoo jabaa feesatti san akkasumatti murannoodhaan qabsoodhaan Bahar Daar dhaqii atis kan naannoo Amaaraa bulchaa jirtu ammoo Maqalee dhaqii kan jiru achirratti dubbatee ture jechuudha. Yoo haala kanaan deemame hunda keessayyuu biyyattii guutuu keessatti beeki nuti akka warra sanii yookiin ammoo ebaluun sun baduu qabaa ebaluun sun akka lafarraa baduu qabaa miti bire Oromoon beeki dhimma namaa keessa seenee ebaluun sun baduu qabaa miti. Walqixa taanee nuti hundi biyya san keessatti nagayaan jiraannaa kan ebaluulleen ebaluun caalaa osoo hin taane ebaluun naadhayaa wal ebaluun naa balleessaa osoo hin taane kan jedhudha. Duba warri sunarraa boo'icha hamaa keessa jiran viidiyoodhaan kaneessa kan gartee Abiyyi gaafa duraa juntaan duqee ta'ee battinnaahee jira kan jedhu sanfaa haasawa kaleessa Geetaachoo achirratti fakkeenyaaf kabajamoo mootummaa keenya Taqlaa Ministeera keenya Dr. Abiyyi jedheen achirratti haasa'e sanfaa jechuudha. Kanneen wal fidaniiti aara akkasii isaan qofaa miti bar. Keenyummaan kan TikTok kanarraa halkanii guyyaa waa'ee kanaatiin sababsatee waan kaayoo Oromootiin illee wal faallaa akka gartee nama qabsoo Oromoo kana deeggaruu fakkeessuudhaan Oromoo gandaan adda qoodee Arsii waan ta'eef akkasi Harargee waan ta'eef akkasi Wallaggi Shawaa waan ta'eef akkasi jechuudhaan warroonummaan barsiilaama abaa'oo deeggaruu fakkeessanii yookiin deeggara abaa'oo fakkeessanii haasawan tokko jira TikTok kanarra waan nama jibbisiisu Oromoo gandaan qoqqoodanii maaliif wallaalaan biraas isa argeeti ol baheessan eegalachuudha deebisaa isaa kennuudhaaf ganda nama arrabsuu eegalachuudha warroonni jibbaa kana facaasaatiin turan warri gartee kaleessa shaneen galii jedhanii ufii galuu didee maarroodha je'eetiin waa'ee kanaa haasawaa ture barattaa kama mootummaa kanarraa biddeena qabne kabira ammoo ka mootummaa kanarraa biddeena qabu kam akkanumatti gartee shanee fi juuntaa jechuu qofumaan damoosni kafalamuuftu jiraami tani yoo kondomilee miilleen kennameef warri akkanaa kun hundi biddeenni irraa goguudhaaf muddamsuu hamaa keessa jiran jechuudha. Oromoodhaaf ammoo uf eeggannoodhaan yoo dhugaa tahe waan bareedaa nuti hundi maataba itti dhooyne kan araara jibbu shayxaana qofa kan araara jibbu daabloosiin qofaa jechuudhaan Oromoon gammachuu agarsiifataa jira. Garuu of eeggannoodhaan maaliif waa yeroo hedduu kijibamee jedheef amantana hoo dhugaa qofa waan hedduu sobamee jedheef dhugaa qofa waan amma dura gartee irra deddeebi'ameetiin shawwadamaa tureef amma boodan shawwadamu jechuudha. Wanni isaan gartee nu gowwoomsaa tura waggoota shanan kana keessa saba kana akka malee qaree jira jechuudha. Mee osoo karaa viidiyoo muummicha ministeera haasawa Abiyyi Ahmeditti achiin dabarree warra ABO irraa bakka bu'ee akkasuma mootummaa irraa bakka bu'ee araara kana araarsuudhaaf deemu tokko wanni guddaan kan eegamaa ture kana jechuudha. Kaleessaa ifan taane jechuudha kuni har'ammoo ifa tahameeti jira karaa mootummaatiin mootummaa bakka bu'uudhaan kan araaraaf deemu Dr. Geediyoon Ximootiyoos, Ambaasaadar Ridwaan Huseen, Kaffaaloo Tafarraa, Jeneraal Damise, Obbo Boonsaa, Dr. Geediyoon kun faa warruma gartee gaafa duraa gaafa Tigreefaadha Ridwaan Huseenis ambaasaadara kaa warruma gaafa duraa wayyaanee waliin gaafa mari'atan South Africaatti godhan sanfaadha jechuudha. Akkasuma waboorraa ollaarraa ammoo jechuudha jireenya guddataa Profeesar Muhammad Hasan ni beeytanimi ABO keessallee namoota jajjabachuudha kan dhiyaataa jiru. Profeesar Muhammad Hasan, Obbo Xaahaa Abdii, akkasuma Paastar Bantii Ujuloo, Obbo Warquu kanneen jechuudha qaama lameen irraayyuu jechuudha. Qaama sadaffaarraa immoo addunyaarraa bakka bu'ee kan dhiyaatu jechuudha. Mootummaa Keeniyaa, akkasuma mootummaa Noorweey, mootummaa Igaad, bulchiinsa Igaad jechuudha. Haala kanaan jidduu ta'anii warri qaama sadaffaadhaaf dhiyaatan kanneen jechuudha. Afrikaarraa, Awurooppaarraa kan caala maaltu si gammachiisu Igaadiin mee kanuma caala maaltu nama gammachiisa. ABO'lleen kaleessa kan gaafataatiin ture kanuma jechuudha. Yeroo hedduu araara kanaafillee kan carraaqaa ture mootummaa Noorweey faa fakkeenyaaf yeroo dheeraadha jechuudha waan kana kan carraaqaatiin ture. Akkasuma gartee mootummaan Keeniyaallee waan kana keessatti ifaajaa ture ka gaafa wayyaanillee jechuudha. Akkaatuma tartiiba gaafa TPLF waliin mari'atanii jechuudha. Rabbi haamil keessu malee naa ati karaa mijjeessuu fi malee haamil kaahanii malee maaltu nuun gahe
ni milkaaya maaliif kun akkuma agartan kana manguddoon jidduu isaanii jiru manguddoo jajjaba kana warri araaraaf qaamni sadaffaan jidduu jiru akkasuma warri gamaa gamanaa walitti dubbatulleen warra tokko laafuu miti jechuudha hundinuu ogeeyyan jechuudha karaa mootummaatiinis karaa wabootiin illee jechuudha kun hedduutu akka nama gammachiisaa jira keenya yoo kun nu gammachiifne maaltu nu gammachiisa mee amma haasawa muummicha ministeera Abiy Ahmed kan haga xiqqoo takka irraa dhageeffannaa gabaabsee daqiiqaa 3 qofa jechuudha keessaa Dr. Abiy Ahmed Geetachoon Bahar Dar naannoo Amaaraa deemuu qaba. Akkasuma pirezidaantii naannoo Amaaraa ammoo Maqalee deemuu qaba. Pirezidaantonni naannoo bulchan hundi isaaniitu ammoo Maqalee deemuuf deeman kun itti murtaa'eeti jiraachuudha. Geetachoon Bahar Dar deema laata. Mee hundaafuu waan Dr. Abiy jedhan. ጌታቸው ሰላሙን ያመጣነው ጀግነን ነው ብሏል። ዛሬ በመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ፊት አቶ ጌታቸውን የምጠይቀው ጀግኖ ወደ ባህር ዳር እንዲሄድና ወንድሞቹን ማቀፍ እንዲችል ነው። ዶክተር ይልቃልን የምጠይቀው ጀግኖ ወደ መቀሌ እንዲሄድና ወንድሞችን እንዲያቅፍ ነው። ሰላም እንዲሁ በቀላል የሚገኝ አይደለም። ሀያ ብቹ በመላ ጌታቾን የቹን ጀባኔ ሙረኔቲ ነገኒ ኩን ዱፈ ጅ አማሌ ጀባቴ አከሱመቲ ሙረቴ አካ ባህር ዳር ዴሜ ፋኖ አቺ ጅሩ ካንገርቴ ኢሰፈልሙ እንዴ ማለት ጌታቾን ባህር ዳር ጌታቾን ፊፊኔ ዱፈ ያከረተ ሀሳብ ኤንቱ ጀዴ ቱሬ kaleessa kunoo kabajamoo muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed jedheetiin badhaasa irraa fudhate jechuudha. Harka muummicha ministeera irraa badhaasa fudhate jechuudha. Jechuun Daaneeluu fudhate keessaa kun nama ajaa'isu meeqa Daaneel kanatti achi deebinaati. Duuba kanaafuu nageenyi akkanumatti laafumatti hin dhufu dhugaa isaati ammoo kun. Dhuguma nageenyi laafatti hin dhufu jechuudha. Haasonni muummicha ministeera anka kaleessaan dhugaa dubbachuuf ka gaafa 2018 sanatti fakkaate. Waan duraan soba nutti heddummeessaniif namni hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti dura tokkoffaa wanti kun jalqabbiidha. Jalqabbii keessa yoo amma ABO'n kan ibsa kenne keessatti jechuudha. Akkamitti akka irratti mari'annu eegaluudhaaf je kun waan akkaataa itti porosoosa eegalluudha je akkaataa itti porosoosa kana eegallu akkamitti akka deemnu irrattiidha kan godhamu garuu ammoo bakka qaamni sadaffaa jennee nu gaafanne mootummaan fudhateeti kan waan kana irratti tarkaanfanne jedheeti jira garuu hagas hunda waan gammachuu sadarkaa kanaan nama gahu waan jirjirameen itti fakkaata ka jedhudha kanneen dubbate garuu walumaa galatti akkaatuma gartee mootummaan jedhetti qaama sadaffaadhaan jechuun akkuma mootummaan ibsetti wantichi sirrii ta'u qaama sadaffaarratti akka mari'atamu ta'u kana keessatti immoo Jawhar Muhammad baatiilee muraasa dura Taanzaaniyaa gaara guddaa Afrikaa Kilimanjaaroo gubbaa bahee salaam nagaa kan jedhu achirratti fannisee ture jechuudha. Namni hedduun fiilmii dalagaa jira, diraamaa dalagaa jira jedheen jiru. Diraamaa dalagaa ture. Diraamaa maali? Diraamaa nagaa kun diraamaan isaa fudhate kan warrummaan Jawhar yoo jedhan masaan dhukkubee akkam taatarra. Taanzaaniyaa dhaqeeti marii nama tokko malee jechuudha. Mee ogeessa siyaasaa raayiduu siyaasaa akkana waan feeta jedhe tarraan tana mee maal gootere baandiraan isaa fannifamte kun warra Taanzaaniyaa gaara gubbaarra fannifamte harta alaabaan Jawhar akkam taate mee har'a warrummaan Jawhar jibbu sun jechuudha. Kanummaan Jawhar jibbee yoo Jawhar jedhee mataan isa dhukkuba suni akkam taata tokkoffaa amma dura ni waaqeffattu naan jedhe komanti jalatti. Jawhariin beekumsa isaa kanaaf bar waan isin ajaa'ibsiisu mee warra Tigraay ilaalaa. Haalota Tigraay keessa gahee fi haala amma irra gahame waan amma akkaataa eeltira irraa ka'amee Tigraay fi maali ta'ame bukoota hame kana hunda waan Jawhar jedhe kana dhagahaniiti waan Jawhar jedhe kana dhageeffataniiti YouTube kanatti yoo ilaaltan TikTok irratti yoo ilaaltan haala saniin akkaataa raaga isaa san akkasitti qabatamaanii waan amma walii galee kan akkas ilaalan jechuudha. Warri kunis jechuudha warri kaabaa warri faannootis hagartee dhugaa jedhachuu baatan malee akka waan gartee Jawhar waan san mariidhaan jechuun yookiin mootummaa walii yookiin haala akkasii mariidhaan godhee fakkeessanii haadheessan malee Jawhar minaalee jedheeti waan Jawhar jedhe kana gadi fidanii akkasitti ragaadhaaf laalan jechuudha raaga isaa kana akkasii walii gala. Gaafa Jawhar hidhaadhaa bahee osoo hedduu hin turin Taanzaaniyaa dhaqee gaara gubbaa bahee salaam ka jedhu baandiraa fannise jechuudha. Kunoo har'a Taanzaaniyaatti salaamiin sun taa'amaa jira. Kaleessa bar shanee barbadeessinaa baatii takkatti torbaan takkatti guyyaa 15 keessatti bishaan gogsinaa qurxummii maali goonaa haasawaa akkasiitu tureemi. Warroonummaan gartee wanta keessa hin jirrellee qaamni sadaffaa maaliin Oromoo jidduu qaamni sadaffaan hin barbaachisu Oromoo jidduu maaliin hin jiru manguddummaa maaliidha nagaa hin barbaadan jechaa jedhamaa tureemi. Kunoo qaama sadaffaadhaan Taanzaaniyaa amatti qaamuma sadaffaa sanirratti alaabama inni fannisiisan jala taa'anii nageenyi taa'amuuf jechuun nageenyi kun galma hin gahu eegalee walii galanii walii hin galaniin san du'aa itti goona naafisi kan barbaachisu
Nageenyi eegaluu fi nu gammachiisuudha. Haga dandeenyeen akka nageenyi bu'u godhuudha. Qoosuudhaaf haalota kaleetiin wal qabsiisuu maal osoo hin ta'in haga dandeenyutti illee dhiibbaa godhuudha. Maaliin akka gartee nageenyi kun galma ga'uuf jechuudha. Gar haasawaa biraati isin kuteessa meetti fufi መስራት መትጋት መጀገን ይፈልጋል። ከተከበረው የትግራይ ህዝብ ከተከበረውና ከወንድሙ የአማራ ህዝብ ጋር ጠንካራ የደም ትስስር ያለው ቢሆንም በፖለቲካ ብልሽት ምክንያት የተፈጠረውን አለመግባባት ለመፍታት አቶ ጌታቸው ዶክተር ይልቃል መጀገን ይጠበቅባቸዋል። አቶ አወሉ በዚህ አይተረጠሩም ብዬ አርጋከ ጅራሚኒ እቹን አወሉን ከናን ሸከሙ ገሩ ጌታቸውዳፊ ሊቃል ጌትነት ዛሬ ለኢትዮጵያ እጅግ አስደሳች ቀን ነው። ከዚያ የጦርነት ነጋሪት ፉከራ ጥፋት ወጥተን ሰላም መልሶ ግንባታን የምንነጋገርበት ቀን ነው። ይህ ለኛ ደስታ የሆነው ቀን እጅግ ለምንወደው ለደጉ በቸገረን ጊዜ ሁሉ መጠጊያችን ለሆነው ኢትዮጵያን አብዝቶ ለሚወደው ለሱዳን ህዝብ ይህችን ቀን ማየት እንድንችል ያለንን ከፍተኛ ምኞት እየገለጽኩ ወንድሜ ጀነራል ብርሃንና ወንድሜ ጀነራል አህመቲ ከኢትዮጵያውያን ተምረው ሰክነው ተነጋግረው ሱዳን ያጋጠመውን ያልተገባ መገዳደል እንዲያስቆሙ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ላቀርብላቸው እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ በሚቀጥለው ሳምንት ሁለት ኩነቶች ይከወናሉ። አንደኛው የሁሉም ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች በፓርቲያችን ምክትል ፕሬዝዳንት እየተመሩ ወደ መቀሌ ይሄዳሉ። የሁሉም ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች መቀሌ የሚሄዱት ያነቡ አይኖችን ለማበስ የተበላሹ የፈረሱ ቦታዎችን ለመጠገን ክልሎች እንደ ወንድም ህዝቦች ካላቸው ለማጋራትና ይህን የሰላም ጅማሮ በተግባር ለማስቀጠል በሚቀጥሉት ቀናት ወደ መቀሌ የሚደረገው ጉዞ ዛሬ የምናደርገውን ንግግር የተግባር ማስጀመሪያና ወንድም የትግራይን ህዝብ ከጎኑ መሆናቸውን ሁሉም ክልሎች የሚያሳዩበት ዕለት ስለሆነ ልክ እንደ ዛሬው ቀን በከፍተኛ ጉጉት የምንጠብቀው ይሆናል። ማካኑ ይችላል ሃሊ አቺ ከሰታ መስኡን ካለቹን ጌታቸው ለስ ፈከና ፋሳው ዴራ ጎደ ካና ቦዳት ፈካዋ ቦዳ ሱዳንስ ኡመተ ኢትዮጵያ ራ በረተኒ ኦቡለየን ለሜን ከወል ወራናቲን ጂራን ሱተ ጀዳኒ ወሪ ገለኒ ጠረጴዛ ረተስ ዴበኒ ወሊ መሪያቱ ቀበኒ ኑራ በረቱ ቀበኒ ሃለ ኢትዮጵያን ከስ ቱርትራ በረቹ ቀበኒ ሜላ ለመከርም ወሪ ገርቴ ከለሰ ጦርነት አፍ ቡ jedheetiin gartee gaaza afuufaatiin ture haganuma jechuudha bakka haganumatti harkaa kashafee jechuudha akkasuma kan biraa immoo pirezidaantoonni naannoo bulchan hundi isaanii Tigraay deemanii ija gartee rakkoodhaan boohaa turte san irraa imimmaan haqanii akkasuma wantoota caccabe waan bade san haaromsanii fi xagganee fi tolchanii fi akka jajjabeessan nageenya eegalli kan akka lafa qabsiisan kana caalaa gammachuun akka dhufu muggutiidhaan eegaa jirraadha. ሁለተኛው ከኦነግ ሸኔ ጋር የሚደረገው ድርድር ከነገ ወዲያ በታንዛኒያ ይጀምራል። ሽሜ አትሌ ካመቀሌ ደምታ ካሽሜ ከየሜሻ ከወላወለቴ አከሱማ አባኦ ሸኔ ወሊን ሸኔ ተነቆፋ ብርሃን ቢሱ ደደባኒ አንቢሰኒ ሱዛትና ጋፋ ገርቴ ወሊን ገታኒቲኒ ነው ቦሩማ ኤገላ ጋፋ መሪ ኤገላኒቲ Rabbi jedhe biraa hambisuun isaaniin oola mukaa shanee waan jedhu waan jechuudha. Gaafa duraa juuntaa chaa turanii juuntaa san dhiisanii kuru amma TPLF yookiin ammoo Tigraay pirezidaantii jedhamaati jira. Akkasumatti ni hafama jechuudha kan Oromiyaatis. Kanaafuu gaafa maqalee deeman haasawa kana caaluun akka gadiinuu dhufan ni eenakaa hundi isaanii walitti qabamanii Mustafee Shimee kanaannoo Amaaraa ni deemamuun deemuu walumaan eenaa jechuudha.
garuu waanuma nama muummichi ministeera asirratti Geetaachoon Bahardaar akkasuma kan naannoo Amaaraa immoo Maqalee dhaquu qaba wantummaan jedhaniifu jara kanatti makamuuf deeman si'a hullum jedhan garuu asirratti ni deemamuun deemu kan naannoo Amaaraa mee walumaa leeyida. ይህንን ድርድር የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ አብዝቶ ይፈልገዋል። በዚህ ድርድር የሚሳተፉ ወገኖች ሁሉ የዛሬዋን ቀን እያሰቡ ከግጭት ከጦርነት እንደማናተርፍ አውቀው ህግና ስርዓት ተከትለን ይቅር ተባብለን ሀገራችንን በጋራ ማነጽና መገንባት እንድንችል የወለጋ ህዝብ አሁን ካለበት ስቃይ እፎይ ማለት እንዲችል ሁሉም ወገን የበኩላቸውን እንዲያደርጉ ከወዲሁ ጥሪዬን አቀርባለሁ። Kana caalame maaltu nama gammachiisa. Haala siqaayii haala rakkoo uummanni Wallaggaa keessa jiru san keessa bahee gara gartee dhiifama gara nagayaatitti akka asirratti abdii qabna. Bar mattaawaqaa Wallaggaa qabattee Oromiyaa keessa deemuun azaaba ture yaa jara kenna. Bar haala nuti keessa jirru haala qaanfachiisaa ture. Akka jarru akka bar warrummaan kunuu nun jedhu jechuun Oromoon waa'ee ofii isaa waa'ee waloo isaa hin dhoofata malee ofii isaatiifuu waliin jaalatu ofii isaatiifuu akkas wal godhan nun jedha yeroo hedduu. Waa'ee keessoo kennaa kana bar hin dhoysine malee haalli uummanni Wallaggaa waggaa afran kana keessa jiru. Finfinnee keessa mattaawaqaa Wallaggaa qabattee Finfinnee keessatti qoomte wanjala ta'uu bee shanee jedhama bara. Shakkiidhaan mana hidhaatii gadi baasee irra shanamaami. Akkam ture uummanni keenya ka Wallaggaa. San qofaa miti jiraatammaan Finfinnee kan yeroo dheeraadhaaf waggaa 20-30 gartee Finfinnee keessa jiraataa jiru. Maatiin isaa immoo achi Wallagga jiru akkam keessa jira. Haadha abbaa isaatiin gargar badee bara. Haadha abbaan isaa Wallagga irraa Finfinneetti as dhufee isa dubbisuu hin danda'u. Yoo asii Finfinnee isa dhaqee as dhufee dubbisee mana isaatti deebi'uu hin danda'u. Waa meeqatu ture waggoota afran kana keessa jechuudha. Haalli sun hundinuu qabbanaa fi asumaan isin beesa jedhee jira kan muummichi ministeera Abiyyi Ahmad rabbiin dhugumatti nu agarsiisu. Duraan Oromoon homa xiqqashoo caafii qabatee gammaduudhaaf illee gir jedha. Homa xiqqashoo caafii qabatee abaaree balleessuudhaaf illee gir jedha. Haala san hundarraa akkaataa wal sobiinsa nu sobaatiin turan kan waggoota afran kanaa akka malee Oromoo ni qare. Dhugaa moo sobaa bakka qabatama barbaada uummanni yeroo jedhame jechisa mee gochaan jira. Bar waggoota soddomman dabran kallee akkasuma ture. Garuu amman tana sooshaal miidiyaa nama hundayyuu qaree namni hundisaatu amma aktiivistii ta'ee namni hundisaatu beekaa ta'ee amala mootummaa namni hundinuu ni beeka. Mee dhugaan waan dhaabbataa tokko barbaanna kan jedhu akkasitti shakkiidhaan garuu kan amman tanaan akkanatti fakkaatu sobanatti hin fakkaatu jechuudha. Akkuma jawween Kilimanjaaroo irratti alaabaa nagayaa dhaabee Taanzaaniyaa keessatti taa'amuun kunummaanuu bare jechuun Jowaar kana hedduu faarsinee tarii wanni kun gartee Jowaartu godhe akka nu jedhaniitiin isaan of duuba hin deebineef malee silaa amma kaleessa isaan wal badhaasaa turanii kan sadarkaa tokko faratti gaafa tokko noobeela fudhatu hin oolamu Jowaariin asumatti qabadha yoo nageenyi kun akkanumatti bu'ee kan Tigraay akkuma jedhametti bu'ee yoo dhuguma kan Oromoo kunillee bu'ee akkuma amma eegalamuuf deema jedhame kanatti eegalamee xumuramee galma gahame Jowaar noobeela fudhatuun isaanumaan oolamne addunyaarraa namni haga isaa mee waa'ee nageenya jibbamee bartuuffatamee mootummaa waliin dalagaa mana hidhaa keessatti waa goggodhan ka isa deeggaru dhagaatti darba ka faallaa isaa dhagaatti darba ka akkasuma faallaa isaa qabsoo kiyya gufachiise yookiin qabsoon kiyya akka dhaabbatu godhe jedhetti dhagaatti darba ka qabsaa jirulleen mootummaan ammoo uummata nutti kakaasa jedhe dhagaatti darba. Namni hundi dhagamatti darba beeki ka isa deeggarulleen dhagamatti darba Jowaar jijjiirame mana hidhaa keessatti akkas ta'e bitame waa meeqa jedhameen Jowaariin garuu inni galma kana beeka bakka gartee nuti arguu hin dandeenye san argaa jechuudha deemee kunoo Kilimanjaaroo bar osoo nama mee qalbii jibbaatii fi ija jibbaadhaan com'ooyte ifirraa baasaati manaaxirii jibbaa ifirraa baasaati akkana bal'isaa laala haala gurbaa diimaa kanaa jechuudha haga feete jibbiati jechuun warri siyaasaa beekuu danda'a ka gartee manaaxirii qabsootii gufachiisaa hinaaffaadhaatiif godhu beekuu danda'a. Mee ati ka jibbaadhaan guutamteetii yeroo Jowaar jedhu mataan si dhukkubu mee laali waan kana walitti waan inni Tigraay irratti jedhaa turee fi akkaatuma amma inni gartee waa'ee Oromoo irratti eeguma hidhaa bahee kana wantoota inni jedhe kan irratti jibbaa baate kan irratti arrabsaatiin turte waan Waashangitan keessatti jedhamee yaadadhaame imala galatoomaa irratti jedhamaanii ture yaadadhaame mee wantoota kanneen walitti ilaalaati haala amma sadarkaa amma irra gahame kana laala kanaafuu silaa kaleessa warra achirratti badhaafamuudha malee anammoo kana dhibe ka Daani'el Kibriit kana Daani'el Kibriit maaliin badhaafameedhaan ka ajaa'ibatti badhaasota achirraa keessaa Abiyyi fi Geetaachoo wal badhaasuullee waan sirriiti araaraman ka bakka mee amma Daani'el Kibriit maaliin badhaafame kan ajaa'ibsiise amma isa kanaan zarii san qulqulleessuu qabnaa ciraaq jennee daa'imman barsiisuu qabnaa sammuu ijoollee keessaa qulqulleessuu qabnaa zariin sun hin qulqullooyne zarii balleessinaan sun hin qulqullooyne yoo Tigraay dhume asii galabaadha ka jedhamu sun hin galabooyne ni jira kunoo hundinuu kunis qaaba sadaffaa irratti godhamuuf deema maaliin badhaafame amma nageenya maalii labse amma namni kun akka isaa kanatu na ajaa'ibsiise silaa har'an tana warra asirratti badhaafamuudha malee gishtaaginaa daraartuu tulluu mee maaltu isin dhaga'ama
Daraartuu Tulluu yeroo hamaa san keessa isii garuu dhagaanuu ittiin darbatamne har'an tara silaa jechuun isiin badhaafamuufii miti ittiin beekamuufii miti. Waan kana keessatti gara tokko gortee osoo gartee gara tokko qilleessa hin afuufin akka gartee gaafa sanitti bara. Nuti hundi keenya cinaa tokko qabannee inni kaan juuntaa jira, inni kaan nafxanyaa jira, inni kaan jira. Isin yeroo san keessatti nagaa jettee jechuudha jilbeeffattee gara tokkollee osoo hin maqin jechuudha. Ishtaagiin ammallee tokko miskiinticha kan itti roorrifamee jiraachuu dadhabee gurbaan sun barachumaan kasaaree mooraan isaa cabxee gartee mataan isaa garagalee baqatee Finfinnee keessaa bahee bara. Akkamiin ankaleessa hawaa fi Aadam obboleeyyanii jedheetiin gartee arrantan ammoo baloo jedheetiin yookiin maali jedha jedheetiin labsa jedhee sababa saniiti barkadhate gurbaan sun bar miidhama irratti gadi bahee dhiifama jedhee booyeetiin na dhiisanii laata jedhu jechuun gaafa EBS irra dhiyaatiin dhiyaarattuumi kadhatee dhiyaatee beeki miidiyaa sanatti kadhatee yeroo hedduu kadhateeti dhaqee achirra boohee imimmaan fixattee dhiifamu manaa godha maali jiraatuuf ani ilmaan 5 qaba ilmaan 6 qaba. Akkasittiin arrabsama bar Finfinnee keessaa gaafa bahuu jedhan gurbaan sun akkasitti gartee carqiidhaan fuula uf maree koofiyaa uffatee manaaxirii uffatee nama biraa fakkaatee bahee naajjeesan jedheen bosonatti galachuudha bakka dhaloota isaa baadiyyaa Dabuu keessatti bifaan na arrabsan zariidhaan na arrabsan namummaadhaan na arrabsan akka koonsartiin dhiyaanne godhanii dhiibbaa meeqan beektan ka waa'ee amala warra kanaa jechuudha. Hatta gartee Ermiyaasuu bar yawaaq jiraali jedhanii halkanii guyyaa isaanii lallabu san yoo guyyaa takka inni guufate jechuudha. Jechuun warri ilaalcha faalloo qabu kuni. Duuba silaa har'a gurbaasani kan badhaafamuudha malee. Haalli deemaa jiru kan abdii namatti horuu warri booyaa jiru haa booyuu booyichi isaanitti hafuufuu dhagaan isaan maqaa Oromummaatiin nutti darbataa turan Oromummaa san dhugumaan nu ijaaruun itti jechuuf deema fakkaata. Hedduu takka namatti tola. Rabbiin qabatamaan nu agarsiisu ka araara dhugaa san. An Abduu moobaayilaa biraa hanga qophii biraatii wal deebinutti nagayaan naa tura.